kenna toora lolu dachi bobeessa namni guddaan seenaa walii odeessa seenaa walii odeessa. Rabbiin abbaa fedhe beeyta mootummaa ofii kennaaf jedhe Rabbi. Ammas namni buusuu hin danda'u. Shimallis Abdiisaa dheengadda gaafa nuti buqqaanee qe'ee keenyarraa bannee maatiin keenya rakkatee nutis rakkannee gallee biyya kanatti deebinu seenaa guddaa hojjete uummata kanaaf. Nama meeqatu lafa argate? Hiriyoonni kiyyaama nama meeqatu mana gaarii kennaniif lafa gaarii kennaniif hojii iddoo isaan itti dalaganii hujan galata nama balleessuu qofa. An dhugaa dhaamsi Oromoof dhaamu wal cabsuu hin barbaachisu. Wal liqeessuu hin barbaachisu. Seenaa waliilleen awwaalinaa yoo nuti seenaa walii awwaalleen nu dubbata. Anaafuu laal Shaashamannee kana keessatti odoo garanaan shaneen asiradhanii abaawoon asira maaliin asiradhanii akkana marsanii garanaan odoo bira ta'an laal furtuu nu qoode makiinaa tokko naa kennee deeme. Anaayyuu asitti makiinaa qonnaa tokko naa kennee na biraa deeme. Seenaa namaa balleessuun seenaa namaa awwaaluun seenaa walii awwaaluun hin ta'u. Oromoodhaan seenaa waliin awwaalinaa jedhaan. Seenaa waliin balleessinaa. Gaafan dheengadda wayyaaneen achii kaatee Dabrasiinaa dhufte. Odoo Abiyyi deebisuu dhabaatee biiroo san galteeti eenyuun lammoo isaan achii baase. Mee abboleessa kiyyaa namni tokko achii baasee isaan danda'u jira lamu. Hin jiru nam tokko. Galte bakka san qabatte namni lamuu isii baasu hin jiru kanaa ol nu goorraatii ture. Yoo tana nuti warra caammaa Tigree qofa xaraguuf warra uffata isaanii miicuuf warra isaan jala fiigee isaan kaddamu qofa turre. Mucaa kanaatu afoo obba'ee afoo dhaabatee warra shiraan isaan galchu isaan mataa dhahee achi gara galchee jara ari'ee qe'ee deebisee dhukkee irraa kaase. Seenaa namaa awwaaluun hin ta'u. Seenaa walii nuti himuu qaba. Oromoon akka seenaa walii himuu barbaadaan. Seenaa walii akkan dhoksine dhaamsi kiyya wanni dhaamu. Akka waliin tuffanne. Akka waliin jibbine. Akka waliin arrabsine. Akka Oromoon kun kaan ajjeesuu fi ati bosona jirta ati badhee jirta jedhee maaliif walitti deema akka walitti hin deemne. Iddoo kana keessa diinni nu argatan. Gaafa diinni bakka kana dhufee qabate nu Oromoon buqqaane bee namni gariin kana hin beeku. Manumatti qixxaa quufee ka'ee maal jedheeti Abiyyi illee Shimallis illee eenyu Adaanech illee maali jedha. Achi fidanii teessoo san kennaniif yoo jedhani yookaan Amaara gurguree achi lixa. Yookaan sobanii shaayii obaasanii dhaanii achirraa dabarsanii ajjeesan. Kanaafuu anan madhaamsi Oromoo kiyyaafan madhaamu qeerroon akka bira dhaabban. Xaqilaayi ministeerii keenya ka Oromoo kana akka bira dhaabban. Pireezidaantii naannoo Oromoo keenya kana akka bira dhaabban. Kantiibaa teenya kana akka bira dhaabban. An maaliif taabeetta yoo nuti gurmoofnee wal bira dhaabbannee walii gurmuu taane eenyullee nu buqqisu. Amma nuti harka namaatti tollee hin dandeenyu beetta.